بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا كينيا قالي أكم جرتو فيما نقوم هذا إيسا كجرو في بكا جرو إني وجنا كجرو يوبر بدن إسان كنا بكا سانجرانو مكاساني اللي إسانو مرافو نجتشودا إسانو انتنو فهيمانو سانو متنسين دبرسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكانكو عاملو مصطفى ننجل كان أرقمنو قدنا جمع أنا سكرو مقالة سكرو حلقة شيخ رشاد خادر كيستي كان أرقمنو حلقة مركز النور جتشون بيكمو كيستي أرقمنو أوغانا درسوتا أسيتي إسان الرقمانو مان مراني حلقة كان يوكامو ديمسي حلقة كان مالي فكديمو مالك قد أجرو هجي إسان لي أسمان إسان مرة إسنيفون جتشودا إن شاء الله مركز النور تجاجل بايك الناجرة تجاجل قد في برباچي ساتي أمتاف كالناجرة akkuma beekamu darasoonni baay'een kutaalee Oromiyaa irraa naannoo garaagaraa irraa akkasumas kharija Oromiyaa irraa dhufanii bakka kanatti akka barataa jiran beekamaadha. Darasoonni baay'een as keessatti argamu. Ilmiin bakka kanaas ilmi akka murteessaa, ilmi bareedaa, bilchaataatu bakka kanarraa kennamaa jira. Kanaaf inshallah markazni kuni hojii guddaadha. Akkuma isin beektan baay'een keessan hin beektanii as keessatti hojii as keessatti hojjetamaa jiru immoo itti siqeenyaan bareechinee itti siqnee waan hubannoo qabnuuf irraa hamma tokko irraa isin hubachiisuuf yoo yaadne fakkeenyaaf markazni kun halqaan kun magaalaa Sokorruu keessatti kan argamu. Kanaaf as keessatti fakkeenyaaf fanniin garaagaraan qaraamaa kitaaban hadiisaa mukhtasarri akkasumas muxawwalaanni kutubni sittaa guutuun deebinaan fanniin nahwiidha mukhtasaraa fi muxawwalli akkasuma sarfiin balaagaan kitaaban baay'een kitaabni akka usul al-fiqi kitaabni akka fanni usul al-fiqi fanni mustalahaa bifa danuudhaan as keessatti kennamaa jira. Sadarkaa isaatiin namayyuu as keessatti fayyadamaa ta'e barataas jira, barsiisaas jira. Yeroo gabaabaa keessatti ijoollee qaree ijoollee bisheessee akka baasaa jiru ta'uusaa bareechee beekamaadha. Baay'inaan keessuma as keessatti fanni nahwiitiin ijoolleewwan yeroo gabaabaa keessatti hubannoo gahaa akka isaan argataa jiran beektan jedheeni amana. Masha Allah. Akkasii gamanumaan darasoonni as keessa jiranu godinoota adda addaa irraa dhufaniiti kan as keessa jiranu jettanii xiqqoo irraa maqaanuu dhahuu dandeessuu laata godina darasoonni irraa dhufan kana? Fakkeenyaaf godina Jimmaa kana keessa aanaa garaagaraa aanaa hundarraa asitti argamu. Deebinaan immoo Arsiirraa baay'ee darasoonni baay'een dhufanii asitti argamu. Harargeerraa dhufanii asitti argamu. Shawaarraa dhufanii asitti argamu. Bakkoota baay'eerraa Wallaggarraa dhufanii asitti argamu. Namoonni Iluu Baaboraarraa dhufanii asitti argamu. Baay'inaan darasoonni godinaalee Oromiyaa keessa jiran hundarraa dhufanii akka asitti argaman ta'uusaatu hubatamaa. Ijoollee baay'ee as keessa jiru. Kana hundarraa immoo dabarfatee illee fakkeenyaaf naannoo Baniishaangul irraa ijoolleen baay'een dhufanii gareen isaanii Qur'aana qara'u, gareen kitaaba qara'u markaza kanarraa sirriitti fayyadamaniiru jechuun qabatama waan ijaan mul'atu waan argamaa ta'e beekamaadha. Halqaa yookaan majlisni adda addaa yeroo barsiisu keessatti sagantaa adda addaatti fayyikaa'ee qaba jechuudha. As keessatti fakkeenyaaf halqaan kun deemsi deemsisu yookaan immoo barnoonni ni barsiisu darasootuma qofarratti gabaabbatamoo yaada maalii qabdu moo beekumsa waan argitan maal qabdu laata? As keessatti kan bareechee na ajaa'ibu kan ajaa'ibsiifadhuu fi bareechinee du'aa illee kan goonuuf kan uummanni sagalee keenya dhaga'e kun illee du'aa godhuufi qabu sheekh keenya Sheekh Rashaad hafidhahullahu waraa juhudii guddaa kennaa jiranii ammallee rabbitti haa dabaluu fi barakaa rabbitti haa godhu. Maaddii darasootaa baay'ee waan silaa majlisni adda addatti majlisii 2-3 qabatee taa'u qabatanii fakkeenyaaf ganama subhii salaata sa'a 11 irraa eegalanii hamma guyyaa guutuu itti oolanii sa'aatii boqonnaa tokko kan hin qabne itti oolanii guyyaa guutuu itti oolanii amma galgalaatti hamma galgala asrii boodallee itti fufanii ilaa sa'a 12tti torbaan irraa hanga torbaanitti sagantaa baasanii sa'aatiin daqiiqaa dahiramee kitaaban hundi akka darasootaatti kan fayyadamaa jiranidha. Guyyoowwan kana keessaa immoo guyyoota hamma tokko
as keessatti dhiirris hin argamu shamarran markazan kana keessatti warri hawwan keenyas kan sirriitti ilmi barataa jiru kanarraa addatti immoo guyyoota hanga tokko torban keessaa godhanii qeerroodhaaf addatti akkasuma namoota biyya imaammanii fi sheekan naannoo kanatti argamanuufis sagantaa kophaatti baasanii barnoota isaan fakkaatu bifa dandeettii isaaniitiin akka kennaa jiran ta'uunsaa beekamaadha akkasii inshallah. Kanumatti dabalatee halqaa kana keessatti fanniilee garagalaa fannii hedduutu argamaa jettanii fanni as keessatti argamu kanaaf darasaan hedduutu godina adda addaarraa dhufe jettanii tilmaamaan yookaan immoo lakkoofsi darasoota as keessa jiranu meeqa ta'u laata kanarraa nuuf ibsuu dandeessu laata? Darasoonni bakka adda addaarraa dhufanii bakka kanatti argamanu toora 2,000 akkas yeroo garii immoo 2,000 ol 2,000 fi wayi akkanatti lakkaawama darasoonni. Amma bootaa durmaan yeroo jalqaba dhuftanutti isin halqaa kana keessatti sheekni kuyyoo fakkeenyaaf yeroo dhufanii jammarsiisanu bakki itti qaraasifamaa jiru kuni bakkuma duraan isaan dhufanii jammaraniidha moo naannoo biraatii dhufanii gaafii kanallee? Sheekni akkuma beekamu baay'inaan namoonni keenyan beekaa isaanis nama beekamaadha amma durallee sagaleen isaaniis miidiyaadhaanis waraabee namoota gurra nama hundaa keessa jira. Magaalaa Sokorruu keessatti eega barsiisuu qabanii bubbulanii jiran hoggootallee lakkoofsisaniiru. Haa ta'u malee magaalaa Sokorruu masiida guddaa atti kan barsiisaa turani. Laftinii fi bootaan sun waan dhiphatee jiruuf bareechee hanqinni dhiphinni lafaa waan jiruuf darasoota baay'ee kana waan nuuf huccuu dadhabeef yeroo garaagaraatti gaafiinis godhamaa ture. Alhamdulillah qaamni gaafii keenya deebisaa nu godhe qaamni mootummaas haa galatoomu rakkoo keenya dhugumaan dhiphinaa fi rakkina darasoonni qaban sheekaa wajjin akka isaan darasaa rakkataa jiran eega baran boodaan akka alhamdulillah gara lafa bal'aa isin agartan kanatti dhufamee jira. Asitti masjidni ijaaramee masjidni bu'uureffamee markazni mahalliin barnootaa gama sirraa magaalaa masjida guddaa magaalaa keessa jiru sanirraa gara xarafa magaalaa kanaatti akka siifamu godhee jira ta'ee jira jechuudha. Asumaan gamana dhufne eegaa gama kana dhufne amma kunoo haaluma isin agartan kana haala kanarra jirraa jechuudha. Bootaa kanaaf haaraadhaa jechuu barbaadeeti. Akkasii ergaa gamana dhuftanii yeroo akkasitti ilaallu kana darasoonni akkas kunoo aduu kanarra tataa'u. Aduu kanarra yeroo akkasitti tataa'anu kana maaliif laata maaliif akkasitti taa'u? Dhugaa dubbachuudhaaf darasoonni hanqina bootaatiin hanqina lafaatiin bal'ina dhabuudhaan haalli mijaa'uu dhabuudhaan asitti dhufneerra. Gaafa asitti dhufnu immoo lafa dirree duwwaatti dhufne kan kennames lafa malee manaa miti. Namni immoo bootaa tokko keessa ganama sa'a lamarratti seenee hamma galgala asiriitti kan turu dallaa kana gibbii kana keessa turra. Gibbii kana keessatti teenyee walii qabna wal qaraasisnaa hin qaraana maaddii sheekaa dhaggeeffannaa gadi baanee walii baasna. Maaddiin hundi guruuppiidhaan akkaataa isa fakkaatuun taa'ee kan barnoota wal hubachiisudha. Haa ta'u yeroo taa'amu kana keessatti dirreen kun lafti kun dirreedha. Yeroo aduu gaaddisa barbaada. Yeroo roobaa immoo caayaa yookiin mana keessatti rooba daatu barbaada. Kanaafi markazni kun as keessatti hojii guddaa hojjechuudhaan wajjiniin ummata islaamaa ijoollee barattoota diinal islaam baay'ee as keessatti fayyaduudhaan wajjin yaadattanii akkuma amma dura hin beeytanis ilaalaa sargaa turtanii asirraa markazni kun ulamaa'ota toora nama 19 toora nama akkasii akka eebbise ta'uusaa yaadattan jechuudha. Kana malees inshallah ammas itti jira barsiisaa jira. Juudii akkanaa godhuusaa itti wajjiniin arrammoo amma eega dhufne hunoo ji'oota lakkoofsifnee toora waggaatiif deemna. Gaaddisni jalatti dahannu hin jiru. Manni immoo yeroo aduu keessatti dahannu hin jiru. Yeroo roobaa keessatti dahannu hin jiru. Dirreen kana biyyi hamma giidoo isaatiin gaajuutii godhee masgiida sama tokko ijaaraa jira. Garuu baay'ina darasaa wajjin wanti ijaaramaa jiru sun gahaa miti. Akkanatti yeroon ilaalu kanalaa kunoo akkas sharaan dhadhaabbatu kun akkasitti dhadhaamee kana qubbaayiin akkanatti argamu kun ijaarsi mana citaatiin illee ijaaramee sharaadhaan ijaaramee akkasitti kunoo mul'atu kun kan maaliiti laatanii mana shaayiiti moo mana bunaati moo maanni laata yaa rabbi? Allahu akbar wallahi nama dhibaa as keessatti gaabarechee rakkoo ta'urraa kan ka'e akka mana ofcootti darasoonni ala roobni roobee rooba jalaa ol dhiyeessanii sheekarratti wacuutu dhufaa.
shayni asii qaraa'isu namoonni immoo ijoolleen darasoonni immoo asirratti ol deebi'anii inni maaddii sana qaroo rakkataa inni maaddii sana hin ta'inis bakka itti dhiyeessu dhabee rakkataa amma eegala fa'aa argannetti dhuguma mana nu barbaachisaa darasoonni kanarraa kan ka'an hanqinni rakkoonii jaarmayaa waan jiruuf jecha ofirraa kaasanii sharaa namarraa fa'aa barbaaddatanii ofii isaaniitiif fa'aa bibbisatanii akkasitti sharaa waxxaratanii sharaa daaruma dallaa kanatti bakka tokko tokkotti waxxaratanii warri danda'u. Kunuu warra danda'u. Warri hin dandeenye immoo dhuma keessa rakkoo akkasiitu jira. Boleeyyan kiyya rabbiin waa furu waan akkasiiti. Sharaan argamu kuni hanqina jirurraa maallaqa ofii baasee darasaan sharaa bitatee muka jala dhaabbatee waxxaratee mataa jalatti qabataara jechuu barbaanne. Dirreen kun akkuma argitan bal'aadha daawwattoota keenya. Kunoo darasoota yoo laallu kunoo waqtii zuhurii fakkeenyaaf kunoo akkasitti dirree kana keessatti salaata roobni yoo dhufee akkuma kana kunoo gaayoo roobni dhufe kitaaba akkasitti jalaa dhaha salaata keessallee bakki itti baqatan isin jiru bakka osoo baqatanii masjidni isin argitan kun hamma bal'atee waan kana fudhata jechuun illee uumamu haal natti fakkaata muhaalumasi bokkaayyoo dhufe salaata kana keessa kunoo akkasitti dhakaa kana keessatti dirree kana keessatti salaatuutti jiru kanaafi daawwattoota keenya namni muslima ta'ee dachittii kanarra jiru hundinuu dubbii kana akkuma nu dhibe yoo tarii namas dhiba ta'e bichuusi sammuu keessa olii gadi oofadhaa ilaalaa isiniin jenna waan jiru hundumti keessanuu bakka jirtanuu akka du'aa'iidhaa fi waan silaa ta'uu qabuun akka gargaartanu akka majlisa kana bira dhaabbattanu isiniin jenna gamanumaanii hadhaa kan wajjiniin turre kan asirratti argaa turtan amiiraa majlisa halqaa nuur sunna godina Jimmaa aanaa Sokorruu magaalaa Sokorruu kan Sheekh Rashaad Khadiriin hoogganamu amiira darasoota achi keessaati jechuudha isaan gatii sirriitti dubbii kana akkaataa inni ta'e quba qabanuuf isin dhaggeessisaa turre oduu isaan irraallee isiniif fuune dubbiin akkuma dubbatame silaa namni rabbiin isiniif laaffisee akkaataa deemsaa waan tokko waan silaa deemamuu qabu namni deemuu barbaadan karaa keessootiin illee nuun haasaa isiniin jenna karaa kommentiitiin daawwattoota keenya dubbiin akkas isiniin jenna waan isinitti mul'atu tokko gochuun isini ammaa fi silaa adeemsi jiru dheedhiidha ganaa karaa dheeraa deemna haa ta'u yoo rabbi fedhee amma mee jalaa caadhuma jalatti mataa qaban yoo rabbi fedhee amma jaaruudhaaf fuulatti deebinee jirra sochiinis geggeeffamaa jira karaa seera qabeessa ta'een karaa amanamaa ta'een sheeknis du'aa isiniif godhanii adeemsa jiru inshallah yoo rabbi fedhee itti fufna kana malee fuula duratti amma fakkeenyaaf makarafoona gahaa barbaada namoonni hangana baay'atu sagalee nama baay'ee kana namni tokko dhuunfaatti qaqqabsiisuu hin danda'u kanaaf maashina babbareedaa makarafoona bareedaa itti gargaaramnu gama sanaanis hanqinatu jira hanqinni bifoota danuudhaan jira yoo rabbiin keenya fedhe inshaallah du'aama nu godhaasin hundinuun furama garuu sochiin asitti godhamaa jiru sochii gammachiisaadha waan bareechee nama gammachiisutti gammadaa jechuu barbaanna gabaabdumatti. Ayyee maashaallah kan akkasitti sheenii yeroodhuma hunda akkanatti boota kana ta'anii lafa ta'anii dudduubeen kun akkasitti kun backgroundii isaa qorqorroodha akkasitti yeroodhuma hunda akkasitti qaraasisu moo hadhuma duwwaa gadi ba'anii ustaaz natti himame. Sheenii wallahi as keessatti yeroo amma fakkeenyaaf lafti kun gama sirraan caffeera yeroo akka waci jabaatee unti jedhe darasoota baay'eedhaaf masgiida hamma jaaramte kana gadhiisanii fi ofii bakkee keessa ba'anii aduu keessatti ta'anii qaraasisu. Yeroo immoo dideegaa roobni hammaate walumaan gaamata wal dhukkubsaatu waliin deemuudha akka godhanu hin jiru isa kanaaf haalli kun immoo egaa sheenii as keessa wajjin oolanii darasootaa wajjin ganamarraa amma galgalaatti darasootaa wajjin oolanii darasootaan takka addan baane duraanis addan baane ammas akkasuma haaluma saniin jira darasootaa wajjin bifa kanaan deemaa jiranii kun haaluma kanaan itti fufee jira tarii yoo rabbi furmaata godhe malee. Asitti markazni kun hatattamaan wanti inni barbaadu bakka darasaan mataa isaa rooba jalaa mataa isaa jalatti qabatu aduu jalaa bakka gaaddisa itti mataa qabatu namni sagaleen keenya bira gahee fi namni amriin diinal islaam isa yaachisu namni hojiin kun dhuguma hojii sirriiti barnoonni hubannoon diinal islaam kennamaa jiru kun barnoota murteessaadha duniyaa akhiraa keenya fayyada jedhee namni amanu hundi karaa danda'uun sagalee keenya hawaasa bal'aa biraan gahuus haa ta'u ifiimmoo harkaa qabaatee ittiin deeggarsa godhuus haa ta'u yoo rabbi fedhe inshaallahu markada kanaaf
namni rabbi isaa anjesse isaa mirgeesse bu'aa bareedaa tokko faayidaa bareedaa tokko argamsiisuu isinirra barbaanna obboleeyyan kiyya. Inshallah namni rabbitti amanee du'aayin isin gargaaruu danda'a. Sagalee keenya immoo namoota itti waan tokko hojjechuu danda'u biraanis ga'uu danda'a. Akkasumas immoo namoonni harkaa waa qaban waan danda'uun markaza kana bira dhaabbadhaa jechuun dhaamsa koo ta'a. Masha Allah. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Daawwattoota keenya gamanumaanii kan kommentiidhaanis du'aayiidhaanis waan hundaanuu nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkammoo viidiyoon kun nama hedduu bira gahuuf laayikis godhaa, sheeris godhaa, akkuma kana riipostis godhaa akka nama hedduu bira gahuudhaafi nu wajjiniin ta'a namnillee niyyaa gaarii qabdanus niyyaa gaarii keessan akkuma rabbiin isiniif argu akkuma du'aayin isiniif kadhatamu godhaa isiniin jenna. Kan immoo waan biraa dadhabdan sheeriidhumaa fi du'itiidhaa fi akkuma kanallee riipostiidhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Addaallu alal khayri ka faa'ilihi nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhani waan danda'aniin saamihu barakallahu fiikum waan dandeessaniin hirmaadhaa. Sagalee keenya nama lama sadii biraan gahuunu inni kun mataan isaa deeggarsa tokko kanaaf inshallah waan dandeessanii hirmaadhaa jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.